Oduu gammachiisaa miidiyaa hawwii guddaadhaan eeggachaa turtan Oborraa Global Network miidiyaa hayyootaa fi beektota Oromootiin hundaa'e yoo ta'u fedhii fi faayidaa uummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan oduu fi odeeffannoo wayitawaa toora miidiyaa hawaasaatiin gurra keessaniin gahuudhaaf tamsaasa yaalii isaa eegaluu isaa yeroo isinitti himnu gammachuu guddaadhaan eeyyeen Oborraa Global Network miidiyaa uummataan hundeeffamee fi miidiyaa uummataaf hundaa'edha. Hojiin odeeffannoo haqa qabeessa seera miidiyaa eeggatee akkuma miidiyaa kamuu oduu fi odeeffannoo biyya keessaa fi gola addunyaa guyyaa guyyaadhaan isin biraan gahuudhaaf akkasumas fedhii fi faayidaa uummata keenyaa giddu gala godhachuudhaan sagalee uummataa ta'ee itti fufa. Hojiin Ega akkasumas warroonni karaa marsariitii hawaasaa YouTube Oborraa Global Network subscribe like share godhuudhaan akkasumas marsariitii hawaasaa fuula Facebook keenyaatiin share follow godhuudhaan nu hordofaa Maatti Oborraa Global Network tahan afeerraa keenya. Oborraa Global Network Sagalee Maleeyyii.